qixaaxa gartee nama gartee ati yookaan duraan irra aanteetiniin isa tumaa turtee tokkotti akka nama hajaasi ba'u tokko gartee akka nama haaluu si baafatu tokkotti kan si qixaaxan jechuudha. Qixaaxina isaanii akkas. Ajjeesaatti takkaan kadhanneeti kadhi. Kadhadhaan maaliif yeroo giddubiina geessanii fi yeroo gartee akkasitti maabiraatiin keessa dhaaban na ajjeesi na ajjeesi na ajjeesi kunoo harkaa qabdatii shogguxiinsi harka jira na ajjeesi jennaan na kofle maannaan jee du'a suutaa si ajjeefna malee du'a xiyyiitii tana sin ajjeefna du'a suutaa ammoo si ajjeefna. دنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كينيا ورين فيديو خنا داوتا جرتن وانا رانتن الرئيسني دبتشو ديمنو الرئيسني هاسو ديمنو منا يادا منا هرار منا دنيا في آخرة جدو جرو خجرو في دو جدو نمجرو منا إسا خيس جرات شورا وصو دنيا دنا رادي مني إرج آلو منا سن الرئيسو ديمنا خان هيودن خيني در دبتني مني هدا qabrii nama jiruuti bakka adawwiin teetti si gammaddu bakka fira keetii fi hiriyaa teetii fi adawwii keetti iddaan baafattu ja'an san osoo mana hidhaa saniin ta'in keessa jiraachuurraa osoo duniyaarraa deemanii irra caalu sanirraa haasa'uu deemna. Obboleeyyan kiyya warri mirga kiyyaa fi bitaa kiyya jiran gamanaan jiru Abdurrahmaan Mahammad Alii Jaaniin kan mirga kiyyaan jiru kan bitaa kiyyaan jirus akkasuma obboleessasaa Kamaal Mahammad Alii Jaaniin qatti aanu makaabaa margaa gammadaa jaaniini isaan kanaa wajjiin mana hidhaa jijjigaa keessa wajjiin turre. Wanni hidhamneef maali yoo jettan wanni biraa takkallee hin jirtu oromummaa qofaaf hidhamne akka fakkeenyaa yoo isinii kaasee gurbaa tokko maqaan isaa Obsaa Leencoo jaaniini maquma isaa kanaa jecha wacaalirraa qabame baatii jahatti murteessanii biyya sanitti sin murteessanii murtiin sirraa dhumtuu sin baatu waggaa lamachi keessa hidhaa jira. Namichi kun irra hedduu azaaba yookaan gidiraa adda addaa achi keessatti isa mudaterraa du'aa fi jiruu jidduu jira ammaan tana akkaataan inni itti jiru himinsaa ammaan tana ganaa nuti himuu deemnu keessatti isinii gala. Mana hidhaa hoggaanjuu manni hidhaa hunda keessa rakkoon akka jirtu beekamaadha. Rakkoon xixiqqoon jechuun ciibsanii namarra deemuun manni keenya ciibseetiin sirra deema jaan. Ciibsanii kophee wataaddaraatiin mataarraa ilaa miilatti miilarraa ilaa mataan namarra deemuu sijaaraa namar dhaamsuu akkasumas qaruuraa warraa dhuganiin nama darbachuu waan akkanaa kana himuun deemu kuni mana hidhaa hunda keessa jiraachuun isaa beekamaati. Nyaataan nama qixaaxuu nyaata nama dhoorguu akkasumas qeemantaa jaanii gamgamaa jaanii sa'a 7 sa'a 5 sa'a 6 halkanis guyyaas nama dhaabuu kan akkanaa kanaa miti kan inni himuu deemu. Jirkaana yookiin dhagaa gurguddaa kiiloon isaa ulfaatu namarra kaanii halkan guutuu nama dhaabaa buluu guyyaa lama fa'aa halkulama sa'a 24 sa'a 40 fi maaree nama dhaabuu kanaa miidhaan dubbachuu deemu. Akkasumas simintoorra nama ciibsanii simintoo qabbanootu roocuu qullaan nama ciibsanii bishaan namarra raphuu kanaa miti jechuudha. Kuni waan mana hidhaa san keessatti duraati guyyaa ol seenturraa haga guyyaa baatuutti akka jireenya akka uffataa akka dhugaatii akka nyaataa ta'e wajjin jiraattu jechuudha. Wanni xixiqqaan kun wanni nan himuu deemu silaa waan nama himsiisanii miti. Uummanni keenya Oromoo kijaan dhukkubni bakka uuraadhaa nama qabe qaanii fixatee jaan sani kan nan himuu deemu amma isinii haa galu qalbii malee ijji waan argitu namni argee akka nama dhagahee namni dhagahee akka nama argeetii miti. Namni dhagaheellee nama miidhaan kun irra gaheerraa ha dhagahee fi ha nama biraarraa dhagaheellee akka tokkoo miti. Mana hidhaa Habaanaa jaanii jira. Gobolkaa jaanii jira 04 jaanii jijjiga keessa jira qabalee 12 jaanii jira akkasumas jelka maal jaanii jelka hoosee jaanii jira manni hidhaa guddaan biyya san keessa jelka dhexe jaanii mana hidhaa waliigalaa jechuun akka karshallee yookiin hawziin akka jechuudha jechuudha.
manneen kun dur wanni inni beekamuun mana keessatti bineensa leenca waraabessa keessa beeleysanii hidhamaa fidanii itti ol naqanii nama nyaatee bineensi fixooguu beelawee jechuudha. Waan akkanaatiin nama qixaaxuu turanii wanni sun gaa ni dabartee irra dhaqqabamtee irra beekanii addunyaan irra beeytee bineensa san hunda gallakkisanii amma bineensa lubbuu qabu osoo hin ta'in bineensa ilmi namaa tolche nam tolchee Jaappaan irraa biyya adda addaa irraa fidanii waan namaan qixaaxan achi keessa nama qixaaxaa jiranii biyyi karaa kotorbaantiin irraan seentu waan taateef meeshaa nama qixaaxu ta adda addaa ta biyya tana dhuftee hin beeyne tan ummanni ilma namummaa irraa ba'e hojjete meeshaa akkasiitiin achi nama qixaaxaa jiranii obboleeyyan keenya kun hundinuu warra waan san dandhamee miidhaan qaamaa miidhaan sammuudhaa miidhaa elektirikaa miidhaa dawaa dhabuudhaa miidhaa nama awwaaluudhaa nama amma 30 40 diidamitti murteessan guyyaa hidhamirraa qabee aga guyyaa bahutti ilma namaa firaafirri isaa tokkolleen isan dhaga'u isan beeku namni isaa arguu hin jiru obboleessi keenya tokko akkanuma osoo karaa jigaa kana gaddeemuu du'ee akkama dhabamee bakka inni kute hin beekne dhiiroo bahargama ba'e guyyuma tokko as baha ajaanii eegu jiran. Wanni si qixaaxaniif wanni si gidiraan sirra geessaniif akka duutuuf gidiraan si ajjeesuuf nama hedduu achi keessatti du'e obboleeyyan keenya isiniif himanii nama hedduutu achi keessa maraatee nama hedduu achi keessa laamshawee nama hedduutu achi keessatti miidhaan ijaa baqee ayaarraa bahe jechuudha. Maqoota isaanii tokko tokko isinii kaasuu ni dandeenya. Nama hedduudha achi keessa jira hidhaa mana jijjigaa keessa nama 2,000 olii jira. Amma obboleeyyan keenya kun nam 61 wajjin bahanii obboleessi kiyya kammoo xarafa jiru sun kaabaan kophaa isaa ba'ee anilleen kophaa isaatiin ba'ee isaan nam 61 wajjin bahan namni 61 kun hundinuu nama hanga beekuu qabaa kan nama 100 beekuu jira kan 150 beekuu jira mana iddoonis bakka waan taateef isaan san hundinuu bakka jiranitti maqoota isaanii nama keessan kadhabdan irraa baruu ni dandeeysanii namni keenya gaa rakkoo kanaa tanarra jira wanni nama azaabaniif sadarkaa duraatti yaada waan isaan yaadan san si keessaa baasuudha tabiraa tarra guddoodha ammoo ajajamaniiti nama isaan ajajinan gaafatin waan ajajamaniifis nan gaafatin tuma qixaaxa azaba gidira adda addaa irra geessaa jechuma ajajumaa itti kenname ajajuma qofaaf dalagan kan biraa ogguusituman haasoyin isaanii adeemsi isaanii wanni fakkaatu hijaa fakkaata akka nama hijaabsitumuu jechuu nama guddaan beekan ijoolleen beekan dubartiin beekan ijoollee xiqqishoo muciyyoo takka caaltuu tajaaniin tan umriin sii waggaa 13 amata 14 irra murteessanii achi keessa jirti akkasuma ammas mucaa xiqqaa tokko umriin isaa amata 12 makiinaa liyu poolisii dhagaan darbate jaanii amal lamatti murteessanii keessa bira dhaabbatu guusan isa bira jiru Aadam Ahmad jaanii jaarsoodha ama 10 itti murteessanii waliin hidhan makiina darbatte jaanii wanni hidhamaniif waan akkanaati kanaaf gaa akka waliigalaatti seera addunyaa keessatti mootummaan gamtaa biyya 141 bara 1987 akka lakkoofsa Awurooppaatti walitti dhufanii miidhaalee akkanaa namarra geessuu miidhaalee dhoorgaadha jechuu waan murteessan wanni kun waan seera keessattis dhoorgamaa ta'eef kana gaa wanni irraa dubbachuu jiru uummata nama guddaan beeyne ijoolleen beeyne dubartiin beeyne eenyu jaaniin gaashtaayyee taaddasee jaanii gaashtaayyee taaddasee waaree jaanii nama umriin isaa ama 80 waggaa 7tti murteessanii achi keessa jira kan akkanaati ummanni keenya gaa warra achi keessa maraatee jira achi keessa laamshee jira achi keessa baqee jira achi keessa kan sarqabee jira kayfajjeesee jira kayfajjeesuu yaalee qabamee jira kanaafuu mee miidhaa akkanaa jira osoon dura miidhaa kanatti hin seenne obboleessa kiyya kana cinaa jiru Abdurrahmaan Mahammad Alii Kajaaniin yeroo federaalli gubbaarraa Finfinnee irraa gad dhufe yookaan uyyumaarraa itti warri jaansun dhufe akkam isin godhan. Bismillah yeroo ummanni gartee federaalaa yookaan mootummaan Sumaalee guutumaan guututti inni wanti inni dalaguu danda'u maali? Human Rights yookaan Amnesty International takka ummanni federaalaa hin dhufaara yoo arge nu dhossuu eegalan jechuudha. Nama gartee tokkollee hin garsiisan. Mooraa san jarri yeroo dhufes ol hin seenu. Ammas gartee alatti roobaa fi aduudhaan nu qixaaxaa mana gartee akka hin bulle gartee firaasha tottolchaniitiin hin laala kanatti manidha akkanaatti jira haa jedhaniif isaan yoo dhufan sobaan gartee kijibaan mootummaan Sumaalee kan waan akkanaa kana gartee hojjetu jechuudha. Namoota waa haasawa jedhaniitiin achi keessatti gartee hubatan inuu hin garsiisan abad hin garsiisan. Nutaan gaidhamne Human Rights illee dhufeetiin gartee hin garre nu bira seenee waan garre jechuudha. Yeroo tokko qofa garre yeroon sun yeroo gartee akkuma obboleessi keenya gartee Ustaad Jamaal ibsu kana killilii bakka jedhamtu yookaan 04tti yeroo jiru san dhufan
suni hidhaa miti jechuu hin dandeenye sun yeroo jechuun bakka itti boqotan malee bakki guddoon gartee hidhaan jabduun hidhaa gartee amma waliigalaa yookaan biyyoolessaa gartee kan Somaalee san jechuudha. Jeel kadhahee ka amma jedhanii duraanii maal ture? Jeel Ogaadeen jedhama duraan jalqaba Jeel Ogaadeen jedhama san amma ammoo Jeel Ogaadeen hin jedhamu Jeel kadhahee yookaan afaan Somaaliitiin Jeel kadhahee jedhanii yaamanii afaan keenyaan ammoo hidhaa yookaan waliigalaati. Nama maqaa dursanii waame waggaa meeqadha namichi? Nama maqaa amma Jeel Ogaadeen jedhee waamu kana ammata 7 5 hanga 7 angaruu ufii kiyyaa nama gartee maqaa kana jedhe jennaan ammata 5 itti murteessanii fidan ufii kiyyaa gartee arge. Ufii kiyyaa arge. Kana jechuun haalli gartee mana san keessa. Mee obboleessa kiyya Abdurrahmaan hidhaalee mana san keessa jirturraa akka fakkeenyaatti kursii irra taa'anii namaan qixaaxan san tan remote tan elektirikaan dalaydu san kursii san irraa nu eegalime. Akkam nama godhamee san akkam si godhan? San an waan ufii kiyyaa na qunnamee garuu wanti kun kursii gartee akka amma rifeensa itti muratan tana gartee fakkaatti. Isa sanirra ol si baasanii harka kan kee kana lamaan gartee si hidhan miila kan keetis gartee gateenaaf silsilaataan itti hidhan. Addaan si harkisanii itti si hidhan. San booda sookeetti yookaan gartee fiishi itti kaan kursiin tular akkasisiin akkasi filtireetara taatee si gootee akka marwaa siin naannoftee ati yeroo san gartee fincaanii fi haphisaa fi gartee hattaa kan ofirratti gartee udaanis kan gartee ofirra gadhiisu nama of wallaachifte jechuudha of wallaachisee eega lubbuun keessa bahu geette sookeetti irraa buqqisaa san booda dhaabsan jechuudha wanti kursiisanii waan gartee akkasiisan. Sunati mas mudatee jechuufi mataa kun waan mataa kiyyaa ofii kiyyaa gartee dhiibbaa yeroo san gartee rakkin yeroo san irraa na dhufe hanga ammaa gartee sammuun kiyya gartee yookaan waan sayyoo yaadadhu takka ammoo sammuun kun na wereeree jechuudha halkan illee yeroo takka baraaru geetiin hin gartee yookaan eebjuu keessa manaamaan akka waan na jiru tokkotti lafaa ka'eetiin hin gartee hirriba keessaa kan ka'u tokko qaba jechuudha yeroo sanirra. Kan lamadaa mee mana roga sadii ka qaamni isaa mismaaraa qaamni isaa hundi mismaaraa lakki roga sadii kan ribootaan waan nama tumaata akka namaata lubbuu qaba ta'a ala dalagamtee akka namni hin dadhabne amma an fakkeenyaaf akka kiyyawwanni na mudate gaafa nam torbaan na tumanii waraani waan daalle an dadhabeetiin jira jee warri qabu kan biroo tulfee gargaaru jira jechuudha. Kun gargaara hundi ta'a amma sagguu kunis dadhabne jibu dunii taanii lafaa ka'a magribarraa gaafa haga salaata subii na tumanii jira akka hin dadhabneef jechuudha. Namni gaa ilmi namaa ni dadhaba osoo namatu osoo katuman hin dadhabne kanamatu mu dadhaba mee sanirraa nuumi waan namatu maasan waan tolchan. Dhugaadha jarri maal tolchaniidhan amma gartee waan riibootii yookaan waan ashangulliitii jedhamee waamamu kana gartee nama fakkaata haalli isaa akkuma namaati jechuudha. Sarara sadi mana xiqqashaa tokko ol seensanii manni kun gartee akka sadii hulaa isaatiif bakkuma dhaabbattu qofa hulaa yeroo asitti cufan bakka kana namichis dha'u kana malee bakki akkana jettuus jalaa baatus hin jiru jechuudha. Mirgaa bitaas jechuu hin dandeettu. Kun akka ati fuulli kan kee garuma isaa kana laaleera waan ta'eef garana jechuu hin dandeettu garana jechuu harka kee kanas lamaan ol qabachuu hin dandeessu jechuudha. Dhiphinna isaa irraa jechuudha. Lafattis kufuu hin dandeettu. Kufiinsaa miti hanguma dhaabbicha kan keetii qofa jechuudha. Kanaaf inni maal jennaan yeroo san wanti sun akkuma danda'een harka sin qaba miila sin qaba. Sidhawa jechuudha. Teestaan sidhawa ciqireen. Anamma sanillee sun kunis waan ofii kiyyaa seen. Gartee yeroo san ati akkana jechuu hin dandeettu. Akkana yoo jette asi bakkuma arge jalaanis teestaan miilaan gartee miilaanis sidha bakkuma hunda yeroo sidhawee qaama kan ati khalaasi godhee je hulaasi dura yeroo bananii jaan yeroo san ni kufte jechuudha. Dhaabbatumaan akkuma jirtu saniin yeroo inni hulaa akkana dhufee poolisiin si jalaa banu ni kufte jechuudha. Inni immoo yeroo san sirraa dhaabsisuuf ta'u maal godhare fi achumatti sookeeta irraa buqqiseetiniin sirraa bana hin kufte jechuudha yeroo san gartee waan akkanaatu gartee jira jechuudha. Mee kuni waan namarra dalagamu guute wanni namaan sodaachisan tan namaan sodaachisan fidanii maal faadha? Wanti namaan sodaachisan qileerra si fidanii halkan si baasanii ani fi kiyyaa wanti gartee argee hanga ammaa yookaan sammuun kiyya kun gartee fudhachuu dadhabeetiniin yaaduu dadhabee yoo gartee yaadadhee jedhes boo'ichi na bira dhufu yookaan na dhufeetiniin gartee guddiseetiniin na rifachiisu maal jennaan mataa ilma namaa kana kan gartee irraa muraniiran nama areeda qabu tokko irraa muranii isaa gartee haaroma dhiiga wajjin agarsiisanii
kana yoo ati gartee waan nuti gaafannu kana deebisuu baatte akkuma kana kun oduutis gartee nuti akkana korruu dandeenya ilma namaatiif hirrifannu jedhaniitiniin waan akkasiisan gartee qilirra na dhaabsaniitiniin mataa ilma namaa san naggarsiisaniiran jechuudha. Hallayyaa geessanii ittis darbina jedhanii sodaachisanoo Habaanaas geessanii. Hallayyaan hin jirti. Habaanaa gartee mana amma gartee mooraa nuti hidhamne san kilaasii lamatu akkana ol bira jira. Kilaasii san duraan ammoo mana gartee waardiyyaatu jira. Mana waardiyyaa san jidduudhaan jira gartee bakka eenyullee arguu hin dandeenye. Bakka amma yookaan human rights dhiisiti uummanni gurguddaan yeroo dhufillee arguu hin dandeenye achis boolla jira jedhee nama gartee hubachuu hin dandeenye jechuudha. Achirras fideetiin hallayyaa kana gartee. Aadamu dhisiidhee ittiin si darbu. Itti si hidhanii harka duuba si hidhee baasee itti si darbinamoo akka itti si qabeetin itti si darbinamoo hin amanta waan nu si gaafannu kana gartee hin dubbatta akka jedheetin si gaafatu gartee hin jira sunis gartee Habaanaa keessa kan jiru. Mee gosa qixaaxaa tokko jira qaruuraa irraa dhugan kana ammaan waan na mudate qaruuraan nama tumuu fi jimaadhaan muka jimaatiin nama diruu fi shuguxii gama qabatan kana qabatanii qara mataasii kanaan cinaacha keessa nama dhawuu fi mataa keessa nama dhawuu kana kuni wanti xiqqishoo sijaaraa nama dhaamsuun faan jechuun mee fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti ati wanni guddoon si mudate yookaan nama biraa irratti agartee waa'ee qaruuraa tolchanii bakka isiin keessa teessi tolchanii samii keessa nama kuchisiisanii irra nama kuffisan sunirraa mee nuyi. Aniin jechuun sanis yoo yaadadhe akkuma amma jette kana gartee qaruuraan nama dhawuunii fi nama darbachuunii fi yookaan gartee waan laafaadha jechuudha. An ufii kiyyaa na bira na kaayaniitiin gurbaa gartee hiriyaa kiyyaa kan Somaaliyaa tokko nuti qixaaxa akkasii an takkaan garre qaruuraa tan akkasitti lafatti tolchaniiranii lafatti gartee akkasii tolchanii nama kana gartee kofos irraa baasanii qullaa gartee akkuma inni dhalateen akkasii siidhanii harkan kee lamaa wali siidhee miila kan kee lamaa wali siidhee haada gartee akka nama bishaan birkaa keessaa ol waraabuu tokkotti fooqii gubbatti ashawaafa baafatu tokkotti haada akkasii qopheessee ol fageesseetiin hanga gartee mitira lamaa tokko ol fageessee ka'ee achirraa qaruuraa tan agarsiisa jechuudha. Qaruuraan tun waan akka gartee ammas qaruuraa akka qaama isaa kana seenuudhaaf yookaan qaama saalaa isaa kana seenuudhaaf laaftu waan akka giraasorii yookaan waan akka zayita tokko dibaniira jechuudha. Dibanii laafa akka waan akka fakkeenya laafisaa kanatti. Kana ani jakiyyaa afutti gartee gurbaa kan iddoo akkas jiru itti gadhiisan jechuudha. Yeroo itti gadhiisan hanguma jirtu itti seentii namni sun garuu gizee tokko akkas goonaan booda fincaan isaas qabachuu hin danda'u udaan isaas gartee qabachuu hin danda'u jechuudha. Kitaabni gartee mana hidhaa Somaalee san keessa jiru kana fakkaata kan kana caalus jiraachuun hin mala jechuudha. Mee waan biraa taasi mudate taati mataa keessa mudate keessa akkaan si dhageemtu ta'a ammallee inni irraanfatin xixiqqoo dhiisi xixiqqoo nu hundarraa dabartee jirti keessaa mee wanni irratti dabaltee yoo jiraatte. Anamma waan na mudate keessaa akkasitti gartee dhaabbichaa fi ka dhaabbichaas ni jirti dhaabbichaa ta'uu lafa amma kana mudate gartee ka'an dagachuu dadhabee yookaan kan mana mismaaraa xiqqasaa san gartee seensaniitiin sa'a 24f akkanaaf akkana socho'uu hin dandeessu yoo akkana jette mismaara sooraana gubbaan kee ol ka'uu hin dandeessu akkana cinaachis deebisuu hin dandeessu akkana deebuu hin dandeettu akkasi qixaaxa keessan gidaarri hundi mismaara akka gartee mismaara san isaa fi an kana mudatee je gartee kan kursiisan kan ammas dagachuu hin dandeenye kan bishaan keessa gartee hanga amma yookaan yaadadhu maal jennaan birkaa xiqqasaa tokko jira birkaa kana keessa si kaaniitiin gartee si fidee mataa kan kee itti gassi qabee poolisiin lama sirra dhaabbateetiin akkasi gartee bishaan gassi qaba bishaan gizee gassi qabe kun dhufeetiniin sookkeetta jechuun achitti kaa'ee haada maabiraatii kana keessa kaa'a jechuudha. Bishaan keessa yeroo san ati qaamni kan kee kun gartee hanga lubbuun si keessaa bahuuf daqiiqama takka yookaan rabbumatu abbama namni akkasi du'es jira warri amma onneen isaa gartee warri gurguddaan kun akkasi dhaabbattee sodaadhaan sa'aatiin du'us ni jira jechuudha. Waan akkana kana gartee kan gartee achi keessatti gartee na mudate sun sanii kun ammoo akka gartee giddibii jedhanii jira giddibii kana na fidanii si al-sadii gartee bishaan keessa natti ga'aniiran inni sun maal jennaan harka walis hidhanii makiinaan si fidanii giddibiin kun qileen hangi inni kan fagaatu hin beekamu jechuudha nama garii ka achumatti itti gadhiisaniitiin gartee achi du'ee reeffummaan booda gizee gubbat deebe reeffa baasanii darbanis ni jira achi si fidaniitiin bishaan kana laal qabbanaa kana keessa harka siidhanii qullaa keessa gadi cuubanii yeroo ati bishaan kana dhuddee du'uuf xiqqoo haftee jette ol si deebisan jechuudha. Kanaaf uummanni Sumaalee yookaan
bulchiinsi Sumaalee bulchiinsi mana hidhaa sun gochi inni gartee uummata irra raawwatu jiru uummata gartee Oromoo irratti raawwatu jiru gocha gartee Israa'el illee Filistiin irratti raawwatu jedhee anka kiyyatti jechuun ka yaadu jechuudha. Hin yaaddu. Hammeenya isaatirraa jechuudha. Wanti cimaan ammoo hidhaa namni ilmi namaa hima hidhama hidhaa balaaleffanneetii miti hidhaas jibbineetii miti. Haa ta'u immoo achi keessa gizee jirtu jalqaba eegguma seente waa 4 yookaan 5 irraa hidhamtaati. Maal tokkoffaa hirriba irraa hin hidhamta. Hidhaa ta'ee hirriba ka quufuun jiru achi keessa hin raftu jechuudha. Sa'a 24 keessa ka ati raftu kun ka kijiba hin taane namni na dhaggeeffataa jiru yoo ka waliin arganis ni jira. Mana hidhaa kan keessa sa'a 24 keessaa sa'aatii 3 qofa rafta jechuudha. Sa'a 3 qofa. Ka hirribaaf sa'a 3 sanuu qixaaxa irratti garteen tokko kana qixaaxa hirribaatu jira. Lammaffaa immoo qixaaxa nyaataatu jira. Ka nyaataa bakka nyaataa tanatti yoo itti deebi'ee ibse guyyaa 11 walirra dhaabsanii nyaata nu dhorkatanii turan. Hanga gartee uummanni lafaa ka'uu dadhabee laal hundi isaa laaffateetiniin namuu laaffatee aduu fi lafaa ka'uu dadhabee asii lafaa ka'uu dadhabee waan nyaannus. San booda guyyaa 11 booda guyyaa 12ffaadhaa nyaata waa xiqqisuu gartee waan hanganaat akka fidaa yeroo tokko sa'a 24 keessanuu yeroo tokko nutti eegalan jechuudha. Hanga ammas gartee guyyaa muraasa. Sanirraa kan ka'e namni waan danda'e nyaatu waan gartee lafa bu'ee xiqqasaa kan akkana. Beelaan qixaaxutu jira. Hirribaan qixaaxu akkuma duraan jedhetu jira. Sammuudhaan qixaaxu jira. Akka ati hin haasofne eenyu wajjillee. Beelarratti maal agartee waan nama ajaa'ibsiisa sammuun namaa hin irraanfanne biyya san keessa. Waan sammuun namaa hin irraanfanne mana hidhaa san keessatti wanti an arge beela irraa kan ka'e ilmi namaa kun kan ija kiyyaafatti gartee arge amcaan keenya tokko jira gartee Abdurrazaaq jenna Oromoodha. Beela irraa kan ka'e lafaa sossoo dhabeetiin ilaalla. Shimbirroo takka yookaan handarii jennaa bira dhuftee isii san qabee isii jirtu san gartee kan nyaatu jira jechuudha. Kan nyaatee jira nyaateetuma gartee fixe sanuu argatu jedhee. Lubbuuf jiraachisu. Lubbuu matana gartee ufiin jiraachisiitiin. Udaan kan nyaatee jira jechuudha. Mucaan tokko amma gartee innis ni jira. Kan waan gartee si jala deemeetuma udaanuma kana gartee kan boolla keessa nyaatu kana kan nyaatu jira jechuudha. Kun yoo gartee haasofni kun soba jedhu warri achi keessatti hidhame hunduu kana quba qaba jechuudha gartee mana hidhaa san keessa kan jiru kan gartee sammuun nama irraanfachuu hin dandeenye karaa beelaatiin kana jechuudha. Karaa gartee sammuudhaatiinis akka walii hin haasofne nama kana gartee akka walitti hin dhiyaanne godhaniitiin hiriyyaan kan kee akka gartee warri kan kee eegasin murtaa'een booda warri kan kee akkas hin argine yeroo amma huyyuumaan raayitiin dhufa jedhanii takkaamoo federaala larramni hin dhufa jedhan yoo isin gaafatan warri keenya nu bira dhufa jedhaa sabtiidhaaf alada nu bira dhufanii nu bira oolan jedhaa himaa jedhanii nu dirqaa turan jechuudha. Nyaatas maan nuun jedhan nyaata yoo argate nyaata yeroo 3 arganna jedhaa. Torbaanitti gaala nuu qalan jedhaa. Baatii keessatti yeroo 3 yeroo 4 gaala nyaanna foon gaalaa nyaanna jedhaati. Kana dubbadhaa jedhaniitiin gartee uummata hidhamaa achi keessatti hiraarsan jechuudha. Kanatu jira gartee mana hidhaa san keessa. Kanaaf Bagara bisi baasii Abdulrahman. Galatooma isinis isinii Atimee hojiin ta'e maal turte osoo isinii dhindura? Anu dura dhindura barsiisaa ture jechuudha. Magaalaa Jijjigaa keessa guddisee barsiisaa gartee yuunivarsiitii Jijjigaa keessa barsiisaa ture. Madrasaa gartee Islaamaa kutaa 8 maqaa isaanii himuu danda'a. Madrasaa lamaa gartee sirriitti barsiisaa ture. Isaan keessa guddisee ture jechuudha. Jarri gartee nurratti ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffate maqaan kan kee Oromoo taanaan ati afaan Oromoo haasofnaan isaan sirriitti waan guddaa yaadan jechuudha. Garuu amma har'a addunyaa gubbatti bahee galata rabbiiti. Lammaffaan ammoo galata gartee Ustaaz Jamaal fa'aa miidiyaadhaan nu hordofaa turanii mootummaan naannoo Oromiyaallee gartee wal jijjiirraa gartee hidhamtootaatiin carraa san keessa oolleetiin hin baanerra. Nu haa baanu malee nama 61 akka ba'e garuu kan hafe ammas nam 2,000 gartee Oromoon achi keessatti hin gaha. Kun maaliif hafee yoo jenne achi keessa qaamni dhimmi ilaalu seenee mana hidhaa san keessa eenyullee seenee ilaaluu hin danda'u jira malee. Kanaaf Oromoon hanganuma jira jedhaniitiin gad darbanii hanga jirtu san hanga kaawwan dhossanii ijoollee silaa ijoollee gartee digirii lammaa fi maasterii qabdu ta PhD qabdutu achi keessa jira jechuudha doktoroota gartee. Kanniin dhossaniitiin ummatuma muraasaa tanniin basangana keessa jira jedhaniitiin gartee baasan. Kun nuti gammachuun gartee nu dhagaamu nu ofii kennaa baaneerraa ammas galata rabbii irra deebi'ee galata rabbii guddisee kan galatoonfadhu. Obboleewwan keenya gartee ka akhiraa obboleessi kiyya ka akhiraa ammas gartee Sheek Jamaal Aliyyaa Abdallaa gartee kan gartee dhugaadhaan gartee nu cinaa dhaabbatanii hiriyoota isaanii wajjin
baanee amma addunyaa kana gubbatti gartee ala gammachuu jirru kana ammas gammachuun keenya gartee yoo ilmaan Oromoota achi keessa jiran bahan gammachuu guddaan keenya yoo san malee ammaami jechuudha. Kanaaf waa'een mana hidhaa gartee achi keessa jiru qixaaxa tokkoffaa ammas yoo irra deebi'ee dhiifama kan na mudate inni maal jennaan haada sitti hidhanii shintibeetii keessa gartee yookaan mana sagaraa keessa fincaan uduun taane udaan keessa gasi kaan jechuudha. Udaan kun maal jennaan asiidiidha inni kun asiidiidha. Nama gartee achi keessanii qaamni isaa jijjiiramee baheeru jira. Anufii kii achi keessa seessanii daqiiqaa gartee lamaaf keessa na tursiisanii yeroo ba'u qaamni hundi na laalatee bishaanis ittiin kennanii yoo inni qadha sin dhorkanii na dhorkaniitiin sa'aatii gartee jahaatti akkasuma go'anii ganama gartee sa'aatii 12 ofirraa gartee ajaadhaaf namatti dhiyaachuu dadhabee qaamni kee kun gartee amma kan yeroo san na miidhame hanga amma laal kan yeroo haasa'u yookaan akka waan affaname akka waan diifaaf hin jiru gartee sagalee na godhu kun kan yeroo sanirraa gartee natti eegalame jechuudha. Kunis waan jiru waan gartee ani sirriises obboleewwan kiyyasni jiranii isaan waan argan ittiin of guutan jechuudha. Namoota irraa namni miidhaan gurguddaan achi keessatti irra ga'e kan inni irraan fanneete maqaa si mul'atu. Qayyatee durus dhaabbatu. Anamma guyyaa mana hidhaatii bahee wanni akkaan dhagayamaa ture bakka takka iddoo takka wajji ciifneef yeroon duraan ol seenee nama Oromooti jaanii qullaa alatti huccuunarraa yaasanii hoggaa ol naqan fiigaa dhufee obboleessi kee huccuunarra kaayee mucaan kun Oromoodha jee dhufee sitti himuudhaaf hedduu umrii xiyyeetti hangaan hin jiru inni irraanfadhuun ture. Ati hoo namni akkasitti hin irraanfanne? Anis namni akkasitti hin irraanfanne kan guddaa gartee hanga ammaa yaadadhu mucaa tokkotu jira jechuudha. Inni ijoollee Jimmaati. Muhammad Amin Abbaa Biyyaa jedhama. Mucaa kana qaama isaa saalaa keessa gartee haadaan hidhanii tumanii kan gartee akka inni hin jirre akka hin duune akka hin jiraachifne godhanii dhiisan kan yeroo kamiyyuu gartee dagachuu hin danda'u jechuudha. Tokkos amma gartee kan lubbuun darbe jira. Akkasii gartee qaama isaa saalaa kana keessa tumanii maaliin tuman? Sibiila gartee gabaabaa tokkotu jira. Isaan tumaniitiin an mana dhugallu duuba giseessa garaa dhaqu gartee argee qaamni kun dhiitee hagana ga'ee qaamni saalaa isaa kun dhiitee hagana ga'ee gartee hanga gartee ijaan arguu fi waa hunda arguu hin dandeenye tokko gartee ta'e booda gartee guyyaa muraasaa booda lubbuun darbe jechuudha. Kun kan gartee yeroo kamiyyuu maqaan isaa Abdii jedhanii kan yeroo kamiyyuu gartee dagachuu hin dandeenye. Ammas tokko ammoo kana wajjin giddibii geessanii gartee bakka amma giddibii jaansan geessanii ati aabaa'oodhaa amanii jennaaniin an aabaa'oo miti Oromoodha malee jedhee osoo inni falmatu giddibii irraa haada gartee harkatti hidhanii lafarra harkisanii fidanii yeroo mana hidhaa fidanii jedhan nutti as darbanii daqiiqaa 30 booda innis gartee lubbuu isaatiin dabree jechuudha. Wanti sadiin kun gartee waan dagachuu hin dandeenye yeroo gartee hanga addunyaa gubbaa jiru kana lubbuudhaan waan dagachuu hin dandeenye jechuudha gartee kan na yaadachiisu. Waraana keessaa si qabamu maali wanni qixaata duraan An akkuma duraan ibse waraana si seenne an barsiisaadha. Amma hawaasni Jijjigaa guututti dhugaa na beeka jechuu danda'a. Maaliif TV isaanii irrattis yeroo gargarii gartee proogiraama dabarsaa ture. Magaalaa Jijjigaa keessatti Somaaleen nan beekne gartee salphaadha. Afaan kamiin barsiifta? Afaan gartee Ingiliffaa fi afaan Somaaliffaallee yoo feene afaan Arabiffaallee an afaan isaanii keessatti sadiinuu kan tajaajilaa ture jechuudha. Na beekan jechuu isaan gartee sirritti. Keessattuu hawaasni gartee ganda duwwaa jahaatiif ganda gartee duwwaa ganda 18 sirritti na beekuu danda'an. Eenyuun akka ta'e maal akka hojjetaa ture. Takkaallee hin hidhanne aabaa'os gartee maqaa Oromummaatiif naa kennan malee waraana keessaa isin hin qabne kan na qabanis gartee battalumatti gartee anumaa deemu jiru hargeysa deemu jiru paaspoortii kiyyaan gartee paaspoortii qaba. Paaspoortii kiyya gartee fiizaa kiyya qopheeffadhee waraqaa gartee Somalilaandii seenaa deebi'uun qaba. Mattooqiyaa qaba waa hedduu kana oduu argan kanumarraa gartee Oromummaan ta'eef kan Guraagee kan waliin deemu tokko akka Guraageedhaa dabarsanii
ana gartee Oromoo mahaasufnaan Oromoo taanaan kanaaf na qaban malee wanti gartee an waraana sidhadhee waraana keessa ta'e sin jiru. Qixaatni isaanis ammas nama qixaaxan akkuma duraan gartee obboleessi Jamaal ibse qixaaxa gartee nama gartee ati dookaa duraan irra aanteetiniin isa tumaa turtee tokkotti akka nama hajaasi ba'u tokko gartee akka nama haaluu si baafatu tokkotti kan si qixaaxan jechuudha. Qixaaxni isaanii akkas. Ajjeesaatti takkaan kadhanneeti kan kadhadhaan maaliif yeroo giddibiina geessanii fi yeroo gartee akkasitti maabiraatiin keessa dhaaban na ajjeesi kunoo harkaa qabdatii shogguxiinsi harka jira na ajjeesi jennaan na kofle maannaan jee du'a suutaa si ajjeefna malee du'a xiyyiitii tana sin ajjeefnu du'a suutaa ammoo si ajjeefna akkuma san namni anamma kan jechuu barbaadu maali namni hidhaasan keessatti amata lama hidhamee bahe jiraachuu hin danda'u jechuudha addunyaa gubbaatti. Ijoollee hedduutu dhume jira taquba qabnu gartee ta'e hidhamtee amata lama hidhamtee baatee duniyaa hargubbaa jiraachuu dadhabdeetini. Waa hedduu qixaaxa isaan achirratti adeemsimu keessaa. Kanaaf mana hidhaa fedhu Somaalee ta'e Oromoo ta'e mana hidhaa san keessa namni hidhamee amata lamaaf bahe addunyaa hargubbaa hin jiraata jedhee hanga kiyyatti garuu hin amanu jechuudha. Mee hawaasni daawwachuu jiru baga rabbiin si baase si gammanne atillee gammaddee hawaasni keenya illee siif gammadanii. Mee waan akkanaa jira addunyaa irratti isaan hin dhageenye maal dhaamsi dhaamtuuf maaltu jira? An amma dhaamsi as keessatti dhaamu maali? Uummata Oromoo guddisee isinirraan jalqabeetiniin hin galatoonfadha. Hawaasa nu daawwachuu jirus bakka jirus gartee kan alaa fi biyya keessaayis galatooma. Eega jedheen booda dhaamsi an dhaamu maali? Tokkummaadha. Tokkummaan jiraattu gartee aduwwiin gartee akkasii namarraa dhaabbatti wal jaalachuudha. Kun immoo ilmaan Oromoo gartee achi keessatti warroottan gartee nuti achi dhiifnee biraa baane sanniin qixaaxni gartee nu boodaan itti deemu san keessa aha gartee iyyitanii waliif kan keessaatiif kan alaatis walii iyyitanii ilmaan Oromoo wanjala fedhallee haa ta'u kan Sumaalee keessatti hidhame akka gartee baheetiniin Oromiyaa keessatti akka as ta'e ba'u gartee dhaamsa hin dabarsu. Asittillee hidhamu. Maaliif hidhaan achi keessaa sun azaaba waan ta'eef asittillee hidhamu kan Oromiyaa keessatti hidhamee nu caala jechuudha. Maaliif achi keessa namni jiru lubbuudhaan gartee nama. Waraabessillee kan biyya fi yoo nama nyaate irra wayyaa. Waraabessillee gartee kan biyya fi yoo nama nyaate irra wayyaa dhala fee nama hambisaa jedhan. Kanaaf an wanjala fedhallee dilii fedhallee hojjetan ilmaan Oromootaa tan Somaalee keessa jirtu. Akka gartee gara Oromiyaatitti kan baasuu dadhaban gara Oromiyaatitti akka as deebisan kan baasan ammoo gartee akka ba'an dhaamsa hin dabarsu jechuun kanuma jechuun isin jaaladhaa galatoomaa. An ammoo dhaamsa gabaabaan hawaasa keenyaa miti mootummaa naannoo Oromiyaatiin jiru yoo jiraatu taate warri baqachiisanii fidan biyyeellee nyaatu ni jiraata warri chirraa bahee dhukkubsatee mana hakimaa jiraatullee ni jiraata. Obboleeyyan keenya warra nama mana hidhaa warra Ugaandeessan keessatti azabamaa jiru san haruma dandeemeen haruma wanni karaa dheeraa eegalinsi tarkaanfii takka yoo jala deemtanii hordoftan hunu arraa'u namni 60 takka nuu bahee warra hafees nuu baaftaniin jaa kadabara irratti galatoomaa isiniin jecha wanni kun haa isin yaachisuu hin jaan nama qaama mootummaati juu hundaanu waan na dhageeffattaniif waan nu daawwattaniif galatoomaan isiniin jaa.